waan ta'uu barbaadu an rahma ziyada liyyeen hin taane bileettiin si'aatii nasaan irra xiqqoodha. Gaaffii guyyaa dhiyoo gaafannee irratti deebisaa barbaannaa nu dubbisii qadii tokkotti nu dubbisii jennee keenyeef ture haasoo sanarratti anaasuu mobbaleetti baaslee yeroo sanaasuu hin dandeenye buttuu dhagaamee ture sila haasoo namaa taate asuu hin beekaa ammummoo haasoo xiyyaataanaan haasoo wallaalee ala dubbiin mana seentee duraan waa'ee namaa gisee ta'u nama iddoo fi sagalee ta'u duree nama iddoo dubbachaa ture jiin beekaa namaa dubbachuu waggaa xiyyaataati immoo ni wallaale saniifin dubbachuu wallaale guyyaa dhiyoo amma alhamdulillah tasgabbaa'ee tokko dubbachuu dandeenyaa ni dubbadhe an kaniin jiru garuu obboleettiitti hedduu ta'e alhamdulillah guyyuma siiti ajalaa harka namaa waan ta'eef akka malee garaa nu hubee dhuunfa obboleettiin xiyya lakkuu garaa qabdi. Garuu isin tiiktookaroonni ijoolleen tireedhaa hunduun warri wal beeknuuf warri wal hin beekne namni wal beekuun barbaachisu sagalee namaa ta'uudhaaf. Garuu hanga takka warri wal beekne nu jira. Iftuullee iftuu aadamillee amiirshoo isaan fa'aa likki walitti dhiyaannaa likki wal beekne ture. Jaaffeetu kana hin beeku isaan hundi keessanuu obboleettiin tiyya bara obboleettii teessanii dhalaadhaa osoo rakkoo garaa qabdu ibiddirra bu'ee garuu maal na dibde teessattu yoo garuu haqa obbolummaa oromummaa biyyummaa haqa takka walitti qabaanne har'a isin osoo sagalee ta'uu dandeessanii osoo sagaleen teessan obboleettii tiyyaaf dhiiga isii baasuu dandeessu osoo waan takka dhiibbaa mootummaarraas ta'ee waan fedherraa nu gochuu dandeessanii sagalee ta'uu fi dandeessanii ta'uu dhabuu keessaniif garuu haqa oromummaa fi islaamummaa dirreedhaa yoo nuti walitti qabaanne yoo guyyaa takkallee hojii uunee jiraanne yoo guyyaa takkallee an isiniif jecha rakkadhee hidhamee jiraadhe rabbii guddaa irratti isin dhiiseesse warra obboleettii dhiinni si faca'ee sagalee osoo ta'uu fi danda'u sagaleen godhin rabbii guddaa irratti isin dhiisa isaan hundi biraan naagaa waan kan sheerkoo godhaati nama akka isaan bira naaga'uun barbaada alhamdulillah humaa miti dhiinni obboleettii dhiyyaatis gannaqamee nafu kana macheessee fi fuuf dhaabeete hedduun dhagaame garuu ijoollee tiktooroo irra dirreedhaa sagalee mutoo dhabuu keessaniif hedduu akkana dhagaame sagalee mutaatanis yoo taaziyaana dhuftanis yoo sabrii jettanis har'a walumaan dhabnee waan aan deebistan garuu na jajjabeessitan ture humaa miti rabbi narratti hin sinniisa kuma qoolirraa qabnu saniifuu ammallee tanaan gaafii nuti gaafannee deebiin hedduu jira addunyaa san dhufee warri isii ajjeesee nama tokko qabame jaanii nama tokko guyyaa san akka biyyee jiranii basaasnee hundishaatti akka roobara fi hooleete saniifuu warri qaamni qabamuu qabuuti warri qabamuu akka seeraaf naa dhiyaatan gaafiin gaafanni hundi akka nu deebi'u dubbiin lafa ammaas wajjin mangistii wajjin dhimma daangaa kanarrattis qaamni ilaallatu hundi dhufee akka waan kana nu deebisu boodaa sanis gabbu'ee qaamaan laalee waan godhamu qaba godhuu gaafadhaa deebisaa gaafanneef takka nu deebisus takka irra guddaan nu deebine ammallee osoo waan deebisaa eeggachuu jira fidii sagalee nu ta'anis ni jira. Galansaanii faata'oo lafeessa.